Kamana goda barsiisatti beeso qoyaa deebisuu fakti dirqama wala mana himate. Inni tokko faani invite godheera waajii. Okay, waajii invite godheera. Inni tokko faani tokkuma wanti sin beekuu qabdanu ijoolleen as jalaa komantii maqaanatti baasaa jirtu. Kuno ibsaadhuma isa guruupicha keessan jira jedhe gaafachuu dandeessu. An guruupii isa maallaqni funaanamu kana keessan jiru inni abbaa qaba. Guruupicha keessan hin jiru jarri dhufanii dhugaa jaraa hin baafatu. Inni ibsaan immoo mana natti bantee na arrabsite sinin jedhaa jiru yaa jama. Ani narrabsine raajii sobaanatti sobdanii maaliif na sobdanii wanti sinatti raajjani naan taane maqaa Yesuusin sobdanii jedheen himadhe malee uummata kiristaanaatti hin arrabsine. Na arrabsite te maqaanatti hin baase. Hin jenneen. Gaafa ayyaana waggaa kee qoy gaafa ayyaana waggaa tokkoffaa kiristaana taate jedhamu. Qabeenyaa taata addunyaarra naannoof kanaan jettanii jennaan abbaa qabeenyaa ta'eera. Adeemsa wale. Kaleessa gaafa waggaa tokko kabajattu akka nama guddaatti waatee waggaa ture awwaleen ibsaan yeroo tokko miyuutii godhadha akka gootanii gaafa dubbattan tokkummaati mana kana kabachiisi tokko tokkoon yaada namarraa fuuta. Gaafa awwaleen dubbatu namni biraa dubbatu miyuutii godhatu. Waan gaafii irratti qabu qoy qabxii qabachaa deemi. Qabxii qabachaa. Achi booda gaafa dabareensi godee bista walumatti qabdee kanu. Ibsaatu awwalee gaaffii afaanii gaafate. Kanaaf awwalitti dhiise. Ibsaa fi awwalee wal beekan hiriyaa waan turanii fi amma wal dhabuu danda'an. Akka kanatti waliin galan deebisuun qabuure Alexo eega maqaan waame nama 3,000 irratti maal taate Alex? Ofirraa deeffatu yaadeen immoo jechuun deebii afaanii awwalee nama narrabsu Alex. An nama narrabsu arrabsee. Gaaffii afaanii waan ta'eef awwalee isa ofirraa deebisuu yaadeen kam jette gaaffii arrabsite inni jedhanii maqaa Yesuusis asobeen beenneen na sobani maqaa Yesuusin guyyaa 3 abbaa qabeenyaa taata addunyaarra naannoof ta jedhanii an abbaa qabeenyaas hin taane addunyaarra sin naannoofne wangeelaan hin sobamu Yesuus dhugaadha maaliif sobdan maqaa Yesuusin jedheen kiristaanota biratti mana kootti gaafannaan na arrabseedhanii maqaa na balleessaa jiru kana deebisuun koo dirqama waan ta'eef isin hin arrabsine raajii sobaa immoo hin sobdu miidiyaa irratti hin sobina amma booddee eebbifamaatti fufaa waa biraa barsiisaa. Thank you. Eshi. Waa tokkoon si gaafadha tokkee. Eshi tokkee waa tokkoon gaafadha. Dheengadda diggisii wayii irra turanii waggaa tokko erganni dhufeedhanii keekii muranii fuulatti dibaa turan akka dhokkeetti. Gaafa sana namoonni argitanitti yoo jiraattan barsiisaa ibsaatti naafe sheer naa godhaa jedhanii ijjigaayyoon utuu dhufte gaariidha. Isheetti sheeritti naa godhaan naan isheen na waamte nan dhufe boo'aa ture already argitanitti viidiyoo wariillee Abu Muwaaz hojjeteera. Viidiyoo sanarratti boo'aa ture taa'e natti dubbate na wajjin gatii guddaa kaffalee jedhee boo'aa ture. Viidiyoon isaa jira dhugaa dubbachuudhaaf fidiyoottan. Ani immoo ji'a 3tti naannoof taaminaamin jedhee kanan isatti dubbadhe yoo viidiyoo fidee amma asirratti agarsiise. Kunoo nama 3,000 keessatti nan qaxxaama. Isa maa inni beektaa gaafati waa'ee isaanitti waliin galle maqaa hadheessuu fiiganii ka'u bakka. Amala kanaa qabu baay'ee. Namni tokko ila amma kanaan dura sargitanii. Kun akkasii gara yaadaatti deebina egaa. Gara yaadaatti deebina. Awwalee ati ofirraa deebitee waan ta'eef amma gara yaadaatti deebina. Tokkoffaa garee maallaqa sassaabbii keessaa riboomna godhanii jetti miliyoonii waa'ee maallaqa miliyoon sana. Eenyutu riboomsi godhe ibsaa? Koree wayii qondaa'ee waasaappiitiin akka galu godhame. Ani keessan turre gaafa wal ga'anii walii bilbilanii naaf hin bilbilanii maaliin jedhanii waasaappii isaa yoo intinii ta'e screenshot godhee kaa'asir rakkoon hin jiru. Ergasii birrii ergamu baasii fi galii galee hundumaa natti himi. Eenyutu garicha keessa jira? Garichatti keessaa baafamte sana keessa hooggansi isaa yookaan kan fuudhee deemaa ture jechuun namni tokko jajjabaatee fuudhee deema keessatti dubbatee nama kakaasaa. Eenyudha durummaan kan keessatti admiinii jechuudha. Admiiniin garee wangeelaa fi karaa akkaawuntii irratti ba'e karaa kolleejjii wayiidha. Obsaan dhufee ragachuu dandeessu isatu liid godhaa ture obsaa. Okay, Fadiil ko si deebisaa qoyal tokko ishii obsaan galchaa habiibi. Okay, obsaa ol galchaa obsaa ol galchaa al tokko ilaa wannan si gaafadhe siif galu achi keessatti namni dura bu'ummaan akkas jedhee ibsa kennaa ture eenyudha guruupii ammatti keessa jirtu sanatti. Obsaa. Isammaa okay obsaa ol galeera thank you galeto. Yeroo ati guruupicha keessaa baatu maallaqni meeqa gaheera? Hin barre maallaquma galee iyyuu hin argine ani. Amma makka galee amma makka ba'e nagar.
koreedhaan turre ati akkamitti baruu wallaalte? Dura koree sana Koree keessa keessa utuma keessa hirtuu dhiiban. ela yeroo koree sana ijaaramnee waasaappiitiin ijaaramee akka dubbatamuuf ta'e olgallee haasa'aa turre mari'achaa turre. Birriin galu sun hundumtuu karaa kolleejjii ta'ee akkaawuntii sanarratti kan inni galaa ture. Isaa booddee meeqa akka galee meeqa akka ba'ee natti himanii hin galle ani ergasii jechuudha. Inviteeshiniin naan ergamne dura dawwalameeti kan isaanii walitti qabamne haasofnu. Sababni sii kaame remove godhamuudhaaf maali? Akkuma amma waliin dubbate gara saadha. Bakka akkasuma bakka already yaada isaan ignore godhu tokko yoo intinii ta'e. Tokkummaa. Tokkee. Naawobsii remove godhamee redhee yaada kennate waan ta'eef naawobsaati. Namni guruupii keessa hin jiru. Guruupii keessa hin jiruudha. Maanatu kireet godhe guruupii. Ragaa fidachuu danda'a. Ragaa gaafanna waan ta'eef rakkoon qabu. Ragaa naa baasis. Ragaa naa fidi. Gaafadhu ragaa. Ati guruupii miliyoonii jedhan jettee inni sana maal miliyoonii maallaqa funaanaa jiru hundinuu guruupii miliyoon miti ree akkamitti addatti siin guruupii miliyoon jedhu ree jarri hundinuu guruupii miliyoonii maallaqa funaanaa jiru. Al tokko bu'ee maqaa korichaa screenshot godhee asirra kaa'u WhatsAppii. Uftaatee fidda malee ragaa asirratti uummataaf iskiriinii. Hin danda'ama rakkoon qabu. Sagalee keessatti qabdaa yeroo keessa galtee ati keessa jirtutti. Sagaleen obsaallee jira. Bakka obsa waan tokko si gaafadha akka kiristiyaana tokkotti because ati geggeessaa kolleejjii tokkodha. Giruuppii sanatti gallee giruuppiin teenyee mari'anneerraa waaqayyoon natti waaqessitu sitti hafaradu ani keessan turre. Dhaggeeffadhu. Eebbifami haadha gaarii qajeelaa gaafatee koreen marii jalqabaa isa waamnee mari'anneerraa koreen maallaqa funaanuu garuu guruuppiin isaa gara biraadha. Isinii baasuu hin danda'amu asirratti ollaanidha waan ta'eef ofiishaalee funaannee uummata irratti funaannee uummata irratti waan ibsuu dandeenyu nun dhibnu. Maaliif koreen marii jalqaba irratti guyyaa 2 waamee aadiin itti godhe jira natti itti dabalee aadkoolidha. Garuu koreen ijaaramu jennaan koree maallaqaa immoo koree biraatti ijaarame isa kana keessa jalqabumayyuu hin gallee inni kan jechaa jiru isa jalqabaa irratti waamicha eeggatee dhabeeti malee koreen dhaabbata baajata funaane adda adda ibsaa akkasitti wadhadhu yoo barbaadde immoo amma sitti baasuu hin danda'a guruupii lachuu. Obsa akkatitti na hubattu tokko qoy waajjiyal tokko akkatitti na hubachuu qabdu tokkoffaa birriin kun hatameera birriin kun akkas ta'eera maal jechaa hin jiru because waan ani hin argine hin dubbadhu an tajaajilaa waan an ta'eef garuu waan ati dura walitti nu qabdee inviteeshiniin nu ergamee keessa galle sun koree maalii jedhama. Inni jalqabaa sun dhaggeeffadha ammas. Inni jalqabaa suni atatamaan maal goona kan jedhu waanatti walitti qabee kireet godhe. Sana booda gargaarsa taasise namu jennaani koreen garee wangeelaa koree qaba waan ta'eef kan itti dabalanne Abdallaan ala kan ta'e guutuun ala kan ta'e nama 3 nama 4 wayyaa nama 5 laa fudhannee ibsaa garuu garee isa jalqabaa keessaa garee biraatu kireet ta'e malee garee lamaadha jechuudha. Isuma dhugumaa ta'uu barbaadde isin agarsiisa ibsa. Inni jalqabaa garee marii. Maalidha gareen inni jalqabaa sun maqaansaa maaliif walitti qabame? Jalqaba maal goona waan jedhuuf walitti hin qabne tokko. Malee ankoree sana booda sassaabamuu sanaa miti jechuudha. Kan birrii miti. Yeeyyeen miti. Tole kunoo kanuma kan hin beeku tokkummaa. No. Kanuma kan hin beeku laa. Gaaffii tokkitti si gaafadhee sirraa xumuradhee waajjillee dabaree kenna. Akkati yaadutti maallaqni kun waliin dhaameera moo akka yaada sammuu keetiitti fakkeenyaa fi wal dhibdeen uumameera koree isa kaan keessaa baafamteetta maallaqni funaaname kun wal dhaheera jetteen shakkii qabda akka keetti ibsa. Jechuun noormaal ta'u isa beektu sana miti ilma namaa waan taateef waa hin xiinxaltaa akka shakkiitti sin ilaalta akka ilma namaatti si gaaffee kana jechuudha. Ani already waan tokko kaasaa ture guyyaa awwaleeni maal kaasee yotte namoonni waadaa galanii hundumti isaanii hin galchine waan ta'eef sobduu taaneerraa jechaa ture. Akka sanaatti yoo furanne already dhugaa ta'uu danda'a. Garuu immoo akkuma nama asirra taa'ee dhaggeeffataa turretti akka waadaatti yoo ta'e akka namoonni waadaa galanitti yoo ta'e birriin achi mucaa kanaaf ergame ga'aa miti akka waadaatti yoo ta'e. Garuu immoo waan akka namaa tokkotti istimeet godhu yoo jiraate namni waadaa galee hundumtuu birrii sana hin galchine taanaan dhuguma immoo amma sila obboleettiin tokko $200 waadaa galeen mana korratti gubannaa wayiitu ta'e beeruutiin jira
abiddi wayii keessaa booda aniyyuu waan waadaa gale sana keessaa birrii gimmaasha hin galchine jette. So akka namni keenya bakka gaafa simmeetiin ka'ee waan intinii godhuu fi birriin kun akka kottiin cabarbarama jedhee hin yaadu gama kootiin. Garuu keessa namaa immoo Waaqayyotu beeka. Ishi ibsaadhumatti darbina waajii miutirraa kaafattee waan dabaleedhaa turte waan dabalattu jiraatte ibsaadhumatti darbina waajii sii kennine waan haasoftu yoo jiraate sirraa fuunee kaanee ibsaatti deebina. Galatooma sagaleen koo qulqulluudha tokkummaa. Yaa sirriitti jira yaa. Okay. Hunduma keessaniif nageenya baay'atu. Jalqaba irratti barsiisaa ibsaanii ifaa godhaniiru yeroo ibsaan jalqabaa koree keessan ture jedhee xiqqoo ishee namootatti waan biraa fakkaachuu danda'a. Keessaan rimuuf ta'e jechaa ture miti tokkummaan akkas jedhanitti fakkaata. Eeyyeen kan jalqaba obboleessi keenya ibsaan nu waliin ture ariitiidhaan maal goona waan jedhu irratti malee koree warra qarshii walitti qabanii keessa hin turre takkaayuu isa keessan seenne obboleessi keenya ibsaan. Yerooma ariitiidhaan maal goona jenneyyuu namoota muraasa taane walitti dhufneetu ibsaan afaan isaatiin akkan nuun jedha. Waan kanarraa muuxannoo hin qabu. Isin hundi warri muuxannoo qabdanii nama gargaarsuu dandeessanii akka garee wangeelaatti itti deemaa nuun jedhee sokke. Yoon doggoree ibsaan obboleessa kootiin asirreeffachuu danda'a. Garee sana keessaa murimuuf na godha yoo jedhu garee sanatti erga gaafasitti deebine cikeetti waan tokko dubbanne tokkummaa. Kun dhugaadha. Garee maal jennee ariitii walitti qabne sana keessatti deebine waan tokko yoo waliin hin dubbanne. Maal goonire akka garee wangeelaatti koree waan jiruuf walitti dhufneetu waan goon ariitiidhaan goonee keessaa baane malee an akka kota obboleessa koo ibsaa'e jibba sirraan qabu nama tokko keessan irraa jibban qabu garuu achi keessaa rimuuf na godhaniiru yoo jedhe inni koree qarshii walitti qabamu keessa takkaayyuu hin seenne achi keessas hin turre. Rimuuf na goota yoo jedhe immoo rimuuf guyyaatti godhame sana fidachuu danda'a garee masal qabaarraayyuu. Amma kun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaaduun akka kootti. Obboleessi koo awwaleedhaa fi ibsaanis obbolummaa walitti qabu. Waan tokko tokko irratti ariitiidhaan miira keessa galee walitti dubbachuu hin jiru hundi keenya iyyuu. Garuu ammoo haala laallachuun murteessaadha. Egaa erga haqa namaa dubbachuudha ta'e tokkee koo haqa namaa dubbachuudha akka hawaasaatti miidiyaa hawaasaatiin dubbannaa erga jedhamee fakkeenyaa fi akka miliyoon mana hidhaatiin baaneef mana kee kanatti nama 3,000 irratti qarshii gara 500,000 walitti qabamee ture. Mucaan mana hidhaa dhumeera qarshiin sun eessa dhaqe? Dhaggeeffadhaa qamaali. Yaada jira. Dhaggeeffadhu qaba. Nan deebisaa fi obsaan. Qaban. Waa'ee garee shaadaa maal sadatti waa'ee garee shaadaa haasaa. Waa'ee maqaan kaasne nan deebisaa fi waan deebisu. Ahmad qoy. Natu deebisaa. Agaafatu. Jiruuf deema tokko kana jira yaada jiru. Dubbattu isinis maaleen osin dhaggeeffadhaa. Agaafatanu rakkoon qabu namni kamiyyuu gaafiif toominaan agaafatu. Deebiinis asuma jira waan ta'eef. Yaa. Galatooma. Wanta biraatti akka. Yaa annaamusuma ani naasa. Awwalee as jalaa baay'ee namoota gurguddoota asirra jirtu namoota dhaggeeffachaa jiru nama Oromooti hedduunsaa wal kabaja waliif qabna Oromummaa walitti qabna obboloota koo. Yoon dogoggora dubbadhe dhiifama naa godha. Anama miliyoonii illee waan asirratti dubbadheef aarii dubbadhe dhiifama. Natu si deebisa waajjii. Sirrii gaafatte. Ishi tokke. Thank you galatoo. Eeyyeen atillee Facebook irratti dhoobdee turte tokkee koo ijoolleen fidanii maxxansanii turan qarshii 500 moo 50 waan akkasii jetteetu bilaasha ta'ee jette. Dhoobdee turte ijoolleen maxxansanii turte. Dhoobdee turte jedhi kaa. Maxxansitee jechuudha. Dubbate ka maxxansitee. Yaa nu biratti maxxansitee jechuudha. Post jedhamu Ingiliffaa maxxansitee turte. Awwalee as jalaa baay'ee. Tokko kana lammaffaa ijoollee gara shaadaatti dhuftee mana ijaarra jedhame yoo xiqqate qarshii miliyoona 5 wayitu walitti qabamee faraan gabaasee ture ijoolleen manni bitamee lafa bitamee. Isatti deebina amma akka galatoo waan tumurre waan amma fuullee fayyadamu. Tokkee kun tumurre qoy sekeendii 5 qofa. Sekeendii 5 qofa. Qoy waan si deebisa. Sekeendii 5 qofa. Akka waa wal dhabsiifne. Adeemsa nuyi sirreessaa. Gaafiin jalqabaa sirrii. Tokkummaa namni jalqaba gaaffii gaafatame waajiin warra gaafatamu keessaati. Gaaffii isa irratti kan irraa of qulqulleessee ka'ee kan warra waa'ee musliimaa gaafatu. Isaanan deebisa. Gaaffii ati gaafatte kun galmee irra galee jira. Si osoo hin taane qaamni maallaqa sana kenne gaafatee waan kana keessatti shoora qabu gaafateera. Tartiiba qabsiifannee waan jirruufi sana akkuma kanatti nuu dhiisi hin dhiibne jechuu barbaada. Na gaafatte waan ta'eef akka nama tokkotti si deebisa. Nama bakka bu'ee osoo hin taane akka miidiyaa hawaasaa taanetti akka miidiyaa yeroo kana dhiibbaa fedhe geessisuus ta'e qabbaneessuus danda'u tokkotti akka miidiyaa uummataa taanetti gaafachuu waan oolu miti. Kun ati jetteef osoo hin taane uummataaf jecha waajiin jedheef osoo hin taane kan garee eenyu kanas yookaan waajiin na gaafadhaa nan gaafatinaa jedheef osoo hin taane miliyooniif caala garuu saamichi uummata irratti raawwatamaa jiraa waan jedhu adda baafachuuf si galee irra caalaan. Isa gama kanaas waan wayyaa jala kaa'annuuf hin qabnu.
deemsatti deemnaa jechuu barbaadeetani galatoome waajji. Inafu sunis Alex yaada kollee nan xumursiifne tokko mana kee keessa jirra tokkummaa ta'u bakka malee qarshiin kuma dhibba. Yaada kan kee yaada biraa maali kaafte? Xiyyeeffannoo waan ammaa irratti malee maali beektaa? Haqa namaa dubbachuu taanaan tokkummaa. Qarshii kuma 220 suma yaamboo nyaatamte suma yaa tasfaa nyaatamte. Baati deemna hin jenne malee hin dubbannu hin jenne waajiba. Hai. Haqa hawaasaa dubbachuu taanaan. Sana kan suma yaa tasfaa itti deemna. Dura sana dirreessuu qabdu kaasume. Dibbiin gootee hafte. Qaama akka siin nyaatte isinitti himneerra. Irra keenya ragaa waliin bakka sana sirreeffadhaati. Mana keenya ture. Ajandaa jijjiiraa jira amma ajandaan jijjiirina mata dureen jijjiirina waan walitti qabannee mana keessan sirreeffadhaatii nutti deebi'a. Waliin galu dhugaa sabaruu danda'u. Dura mana keessan sirreeffattan malee nu gaafachuu hin dandeessan akka kotti. Waajji arrabsuun deebii taati. No arrabsaan jiru tokkummaa. Miira keessa galu. No jechuun ajandaa jijjiiruuf loluun deebii taati. Beekumsa taati. Jijjiiraas hin jiru lolaas hin jiru. Nama guddaadha. Akka kiristaanummaatti namni gaafa duraa qabu jiraate namni qarshii buuse dhufee nuun nu gaafatu malee si nu gaafatu. Akka kiristaanummaatti osoo hin taane wangeela si gaafataan jiru bara wangeela dhimma keeti akka kiyyatti miti bara. Si galee namni waa'ee qarshii biraa nu gaafachuu barbaadu yoo jiraate namni buuse nu gaafatu malee. Maaliif jetta? Namni buuse waan nu gaafatu. Miliyoontu gaafataa jira. Miliyoontu gaafataa jira. Maaliif waaji maallaqa irraa fuute miliyooniin hin geenye. Mana kiristaanaa tokkottuu nu gaafadhu jedhi nuti paasteroota qabna nuti waldaa qabna seera mataa keenyaa qabna. Namni dhufee nu gaafatu. Galatooma walii keessa dura qulqulleeffadha. Paastarri maallaqa dura mana keessa qulqulleeffadha. Dhageeffadhu. Paastarri maallaqa namaa nyaatu hin jiru. Qarshii sumayyaa hamboo deebisaa qarshii 500 miliyooniidhaa keettan bisna jettanii buustan sana dura deebisa. Akkuma sumayyaan hattuu jenne waaji siin illee hattuu jechuuf han deema. Jetteen naan immoo nabiyyi keenya hattuu jedha bati jennaan. Hattu. Moodii buusaa baalageen kabajan qaba. Balageedha tokko gurbaan balageedha. Ayyaan qaba. Na deebisi qoy naa kenna dhabee. Yeroo tokko carraa kenna. Amantaa bakka bu'u. Amantaa bakka bu'u seen dubbadhu. Waajiin nama dayyuusa. Eeno as rakkicha no baamarnyaadhaa isitti maal jechuudha. Siigalee wallaalaa qoy al tokko. Wallaalaa beekumsa waa tokko hin qabne. Qoy al tokko carraa nan ga'a. Nama dhaloota kana sammuu adoochaa jiru dhaloota barsiisa jedhee dhaloota doomsaa jiru arrabaan jechuudha. Arraba barsiisa. Nama ganamaa galgal nama guddaadha ati bakka barsiisuu dandeenya. Arraba dhiisi bakka hin lolin. Akka amantaan lolisiin hin jiru. Hin jarjarin. Dhalootaan doomsin. Namni sirraa maal barata? Barattoota qabda miti. Arraba sirraadhaan barataan. Hin deebisiin kan akka nan bu'a tokkee. Ayyeetti fufi obsa wallaala. Akkas hin jedhin amma nama arrabsinii haqa uummataa haqa uummataaf deemta taana gara lachuufuu deemuun barbaachisaadha. Maallaqa dhaggeeffadhu. Dura maallaqa walitti kan qabee anama waan tokko si gaafadha. Birri nyaata yoo jettani anaan miiloo wal biratti fidaatii nu gaafadha. An deebii qaba. Editis qaba, deebis qaba, waan hundumaa qabna nuti. Bakka kanuma kasiin kabaja, editii gaafattanii kan xabaqaa binneerraa mana dhaabii baasneerra. Waame edit goone isinii dhiyeessuu dandeenyu nuti waame. Rakkoon qabu waan waame miliyooniin waame yaatti itti bilbilii waame. Alex waame. Ishi tibbeeso ishi isin hubataadha. Isin hubataadha. Dubbadhaa gurbaa wallaalaa. Yaa gurbaa wallaalaa maannaa aarse malee isin hubataadha jira isin dubbadhaa. No, anyway, amma yaada agamma dubbataa ta'e irratti actually hangaree lachuu keessa iyyuu waa'ee detailii waan baay'ee beekuun qabu. Waa'ee dhimma wangeelaa irratti gaafa inni illee dhufeetiin jedhe personaalee isa hojii illee dubbanne. Amma yaadni obsaan dhumarra kaase kun waan jalqaba dubbachuudhaaf dubbataa turedha. Namni tokko bu'ee uduu miliyoon dhufee baay'ee gaariidha. Silaa kallattiidhaan isa gaafataa. Fakkeenyaaf viidiyoo achirratti viidiyoo waraabeedha jalqaba Alex kan inni mul'isaa ture. That's fair. Waan dogongora qabuun qabu. Garuu amma uduu bilbila illee haa ta'u Alex namni wayii itti bilbiltanii intentionally jechuudha. Waan amma akkanumaan kana goonaa oduu hin taane intentionally inni itti bilbilamee oduu dhufee achiin booddee atakka nama abbaa miidiyaatitti taazabdee gaafii kan waan qabattu qabataa.
waan conclude gootu yaada conclusion kan keetullee kaayaa obsaa wajjin udu inni diskeesii godhe silaa feerta namoota dubbannuufillee fakkeenyaaf jalqabumayyuu yeroo ibsaan dubbataa ture ibsaa fi awwalayyuu waliin dubbataa turanii udu jalqaba inni dhufee jiraate wama goonullee goonee yoo danda'ame udu inni dhufe achiin booddee udu dubbatanii kabira ammoo akka obbolummaatti yaada firii ta'e kanas sii kennu dhugaadha. Amma amantii bakka buteeti miti. Islaamallee bakka buteeti miti. Kiristaanallee bakka buteeti. Hopefully akkasuma jedhee fudhadhu akkasitti amana waan ta'eef. Exactly. Beekamaadha. Wangeela way karaa jiru. Arraban dhiisaan jedhe malee rakkoon qabu. Kunoo inni waliin taa'uu danda'a. Exactly. Amma ajandaa ta'ee ka dhiyaate waa'ee miliyooniiti. Ajandaan kun yoo bu'ee ka'een booddee deebi'ee namni ajandaa biraa gochuu barbaadu marsaa lammaffaatti ajandaa lammaffaa godhee kaasuu hin danda'a jechuudha. Gaafsan ati barbaaddu rejecti gochuu dandeetta, barbaaddu fudhachuu dandeetta. Yoo free taate garuu akkuma kanallee fudhatte sanillee fudhattee gaafii namoonni gaafatanii balaansii gootee ilaalta jechuudha. Sun itti fufaa ammatti garuu uduu miliyoon uduun dhufne du'aa dubbachuu baannee miliyoon uduu dhufee miliyooniin fuulduratti obsaan waan waliin communicate godha uduu godhanii gaariidha jedhee yaada akkuma yaada balaansii gamaa gamanaa gochuutti jechuudha. Thank you. Hayyee waan isin gaafa waan uummatarraa funaantan kana uummataaf ifa gochuu fedhiin qabdan. Dhaggeeffadhu tokkummaa maaliifi dhaggeeffadhu nuti haqaaf dubbatan haqaa dubban an miiliyoona bukkee kaa'ee gaafinni himateef deebiin kenna. Sooshaal miidiyaa irraa immoo waan poostaa jira isin himatee poostaa jira. Naawaan maaliif isin jedhe beektaa? Isin himatee poostaa no. Nama poostu isa miti kan poosti godhe. Tokkummaa as tokko darraanaa gannitaa. Nafichisiisi gaa. Alex dubban. Nafichisiisi. Alex nafichisiisi. Bitat. Inni nu poosti hin goone TikTok irratti poosti hin goone waan ta'eef TikTok irratti poosti waan hin gooneef miidiyaa argitanii isa naa waamaa isa filatitti ediitii yoo barbaadan isiniif han godhaan siin jedhanam. Tigaatamaadha. Waan isin gaafatan ittiin gaafatamu. Garuu san nu waamati eegaa qabarbaad wal bukkee kaa'ati. Sini galeeraa yaadi koo. Isa shool waan inni haasa'e meda keessa galee asoo dandasan haasa'e san ammoo yaadni keessa dhaggeeffachiif. Yaadni keessa naa galeeraa Alex waan dubbachuu itti dubbadhu sana booda waan gaafadhu hin qabaa. Dogoggoruma jara kana tokko wanta yeroo hundarraa taajjabu miliyoon gaafanni gadi bahee amantii biraa arrabsaa ture dhiisii namni jedhuun hin turre. Wanti kun amantii namaa tuquun sirrii miti dhiisii yoo dhugumaa Pirotestaantii keessa jiraatte amantii Musliimaas kan Kiristaanaas hin tuqinii jedhee namni dhoowwu hin turre. Gaafa sana deemanii ati dhiira goota koo itti cabsi jedhan isa gaafa inni qabamullee jechuudha. Akka inni qabameeni namni waa'ee gargaarsaatiif miliyoon deeggaramuu qaba meeshaan mana isaa saamameera caccabeera jedhee uummata walitti qabee lallabaa macaafaarraa wal qabsiisee uummata garaaraasee deeggarsa walitti qabsiisaa ture waajii isa maarra badheeratu kana. Inni silaa barsiisaa amantiiti jedha. Kan isa gaafatame maal? Qarshii maqaa miliyooniin abukaatoo binnaaf jettanii walitti qabdan eessa ga'ee maalirra ga'e ifa godhaa jennee gaafanne nuyi. Isa waa'ee kan abukaatoo dhaabuudhaaf jarri kan keenyaa walitti qabanii inni isa deebisuu dhiiseet isa kana gaafata. Kan keenyaa mana amantaa keenyaa mana kiristaanaatti deebisna malee asitti hin deebisnu jechaati ofii immoo as taa'ee isa kan garee shaadaa gaafata. Kan nuyi gaafanne kan biraa inni waa'ee Sumayyaa waa'ee Usmaan dubbataas taa'ee sii galee kun wanti inni agarsiisu tokko jara sana mana isaatti walitti qabatee warruma gaafa gowwoomsee birriirraa walitti qabe ammas achitti walitti qabatee gowwoomsee ukkaamsee dabarsuuf jechuudha birrii. Kan nuyi gaafanne tokkoof tokko inni sila asitti amantii Pirotestaantii bakka bu'ee iftoomina mul'isuu qaba ture. Haqummaadhaan akka deemaa jiru warri hordoftoota amantii biraallee akka baru gochuutu danda'u. Warra garee shaadaa yeroo kaan amantii irratti ittiin wal falmaa turan ittiin qabee cabsuudhaas itti waan biraa.